Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi jaalatamtoota Harrow Tech yookaanis hordoftoota Harrow Tech guyyaa har'aa sagantaa addaa takka qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Sagantaan sun maal jechuun keessaniin oolu. Sagantaa rakkoo naqunnamtee irraa kan ka'e waan furmaatatti argadhe isiniifis furmaata taati jee kan qabadhee isinii dhiyaadheetu jira. San maal jechuun keessaniin oolu. Guyyaa har'aa namni moobaayil chaarjiin duraa dhumuudhaan rakkate yookaanis cinqateen jira rakkoo san furmaata isinii fideetiin dhufe. Formaati rakkoo moobaayil keessanii chaarjii dafee isin duraa dhumuudhaan chaarjiin keessan barakachuu diduudhaan isin rakkiseef formaata isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira guyyaa irraa kan. Tokkoffaa irratti maal gochuu qabdan duraan dursee jechuun sababoota garaagaraa irraa kan ka'e moobaayil keessan chaarjiin dafee akka turu godha. Sababni san maali tokkoffaa appilikeeshinoota garaagaraa irra caanuudhaan lammaffaa immoo sababoota wantoota garaagaraatti jira keessatti ho'uudhaan jechuudha. Wantoota sanarraa kan ka'e baatiriin keessan hammisaa yookaan dandeettii inni chaarjii qusatu sun dadhabaa deemaa akkasitti gadi kufaa jechuudha. Du'aa deema dhumarratti. Sanii furmaata waan ta'u waan godhuu qabdaniin isinii hima. Duraan dursee daddaftanii chaarjii amma ammatti hin godhina. Chaarjii gisee itti godhattan itti gootan xiqqasha fayyadamtan xiqqasha irraa boqonnaa yookaan hafuura fudhadhaatii san booda suutatti itti godha. Amma ammatti chaarjii hin godhina jechuudha fedhe. Lammaffaa irratti immoo moobaayil keessan yoonii fi ho'uu jechuudha akka gaariitti akka malee yooniif ho'uu guutee maal gootan yeroo oowwee san xiqqasha waa qabbanaa dhiisaa lafa haya. Haa qabbanaa eegi qabbanaa'ee booda fayyadamtanii jechuudha. Gisee oowwite san hin fayyadamina. Chaarjiin keessa waan isin jala nyaatu yookaan isin jala ajjeesu keessaa tokko oowwasanii. Sadaffaarra maal gochuu qabdanii? Gisee chaarjii gootan ammoo hanga dhibbaa fuul ta'ee hisaabarra itti bulchitanii halkan itti suuqanii biraa raftanii itti bulusan. Akkasitti gaarii miti. Chaarjiin humnaa ol yookaan dhibbaa ol gisee ta'es gaarii miti dandeettii chaarjii kaanis irraa nyaachaa deema yookaanis irrisaa du'aa si jalaa deemaa jechuudha. Lammaffaa ammas osoo fayyadamuu jirtu yoo chaarjiin kee parsantii 20 gad dabre inni nu notifiikeeshinii yookaanis mallattoota akkas agarsiisa. Chaarjiin kee parsantii 20 geessanii gad dabre gisee siin jiru san dhaabeeti. 20 gaditti hin fayyadamin yoo baatirii keetiif yaadde dandeettii baatirii keetii akkasii turu yoo barbaadde parsantii 20 gad dabarraan hanga 0 ta'utti hin fayyadamin. Haayi itti deebita chaarjii godhattee itti deebita jechuudha. Lammeessa ammas wanti isin dhaamu asirratti yoo inni afuraffaa irratti jechuudha yookaan qabxiin tun qabxii shanaffaati. Qabxii shanaffaa irratti maaliin si dhaama weelpeepara yookaanis iskiriina yoo biraayitines akka gaarii qabaate yookaan ifa akka gaarii qabaate ifaa san irraa xiqqeessi. Ifaa san tokkoffaa ijateetiifis miidha. Lammaffaa ammas baatirii keetis jalaa nyaata. Maal godhuu qabdaa gisee akkasii san seenteetti seetingii keessa aawutoo godhuu qabda. Aawutoo biraayitines irra kaayuu qabda. Ammas qabxiin jaaffaa maal godhuu qabda? Qabxii jaaffaa biraayitines eegarreste booda maal godhuu qabda? Qabxiin dhumaa appilikeeshinoota tokko tokko jira gisee soofteera wanta itti caantu jira soofteera tokko tokko gisee itti caantu soofteera san oofee kas garsiisu jira. Maal fakkeenyaaf antivaayirasii yoo itti caante antivaayirasiin tokko tokko kun brightness yookaanis ifa moobaayil teetii sirraa nyaachuu jira hedduu fayyadamuu jira kana jeeti siiqaa. Isa siiqaa san argitee immoo hedduu nyaatu san keessa haqi. Chaarjii hedduu nyaatuutu jira appilikeeshinoota san maal gootaa instaal keessaa godhe keessa haqi keessaa balleessi. Yoo kanneen keessaa balleessee akkaan siin jee adeemsaan amma siin jee kana sii hime kana fayyadamte chaarjiin kee dafeessa jalaan dhumu siif barakataa jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa har'aaf rakkoo tana akkanumatti current information irratti qabadhee isinii dhiyaadhe sagantaalee biraatiin amma walitti deebinu sagantaa bira garaa baay'eetu jira ganaa waan ajaa'ib waan isin dinqisiifattan isin ajaa'ibsiifattan kana waa'ee moobaayiliis haa ta'u waa'ee kompiitaraa haa ta'u waa'ee teekinooloojii uummatanaa waan fedhee waan isin dinqisiifattan afaan oromootiin fideetiin isinii hannuuf ta'a. Kan arraatiif asuma irratti goolabaa warri maatii keenya taatan waan gootanni beektanii warroonni biraas waan gootanni beektanii gisee hundi isinitti himnu saniifuu nuti wanni barbaadnu sagantaa tana beekumsa afaan oromootiin finnee isinii kanninu kana irraa fayyadama. Beekumsa afaan oromootiin finnee hawaasa keenyaan biraan ga'uu barbaadnu kana biraan nuu gaya. Sheer godhaa isaan biraan nuuf haa ga'uu namni beekumsa waa'ee kanaa qabeetu ni beekta yoo irraanfattee dabalataan dandeettii yaadachuutiif akkanumatti memorize gochuumaaf yoo laalte malee kan beekne bira yoo nu geesse garuu kan beekne irraa barata. Isa saniif faayidaan nuti afaan oromootiin finnee isinii barsiisnu isiniif dhiyeessinuuf saniif waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii.